Harka fuunee akkam jirtu. Kun Dr. Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fayyaa maatii keessanii karaa isinittiin hordoftan waan ta'eef hamma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Har'a immoo waan haaraa qabannee isiniif dhiyaanneera. Innis maayinni akkamittiin dhibee garaacharraa of dhorkuu dandeenya, akkasumas immoo akkamittiin dhibee garaachaa hir'isuu dandeenya. Inni biraan immoo maal sirreessuutiin mana keessatti otoo mana yaalaan deeminii dhibee garaachaa yeroo hedduun rakkisu ofirraa dhorkuu yookaan ittisuu dandeenya kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu chaanaalii keenyatti hidhaamaan affeerraa keenya. Dhibeen garaachaa wantoonni nu saaxilan kan akka baakteeriyaa garaachaa Helicobacter pylori jennee kan waamnu. Kan ammoo kan nuti baruu dandeenyu yoo dhibee garaachaaf mallattoolee dhibee garaachaa qabaanne yookaan dhibee coggaarraa jedhanii waamu namoonni tokko yoo mallattoowwan dhibee garaachaa qabaanne kan akka handhuuraawwan dhukkubbii nutti dhagahamu, nu gubuu, ol nu deebisuu, ol nu jechuu, akkasumas immoo garaan keenya afuufamuu, erga nyaanne daajest ta'uu diduu. Wantoonni kun yoo nurratti mul'atu ta'e akkasumas lapheen keenya gaditti akka qaaraatti wanti nutti dhagahamu, gubaati nutti dhagahamu yoo jiraate warri kun mallattoo dhibee garaachaa ta'uu waan danda'anii fi yeroo kana maal goona mirmara yookaan qorannoo baakteeriyaa garaachaaf gochuu qaba jechuudha. Nam tokko yoo mallattoo kana qabaate baakteeriyaan garaachaa yoo istuulii isaanii yookaan immoo bobbaa isaanii irratti argame baakteeriyaa kanaa garaachaa fi qoricha gosa sadiitu kennama. Baakteeriyaa garaachaaf qoricha gosa sadiitu kennama. Isaaniin erga fudhatee isatti furuu danda'a jechuudha dhukkubni kun. Yoo baakteeriyaan garaachaa hin jiru ta'e immoo mallattoowwan amma isiniif eere walitti isiniif eere yoo qabaate qoricha asiidii hir'isuu kan akka proton pump inhibitor jedhaman kan akka omeprazolii, pantoprazolii, isomeprazolii qorichi jedhaman jiru. Akkasumas immoo shirooppiin antiasiidii ta'an ni jiru. Isaaniin fudhachuun ni danda'ama. Akkasumas immoo H2 blockeriin ni jiru kan akka simeetidinii. Isaaniin illee yeroo itti fayyadamnu ni jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Sababa dhibee garaacha keenyaa kan ta'e adda baasuu qabna jechuudha. Yeroo tokko immoo antipeeniif yookaan dhukkubbiif qoricha nuti fudhannu kan akka aspiriinii, ibuprofenii, diclofenac, meloxicam warri jedhaman kuni nutti kaasuu danda'u. Garaacha keenya nutti kaasuu waan danda'anii fi maal gochuu qabna ree? Yoo dhibee garaacha qabaanne yoo qoricha antipeenii yookaan immoo dhukkubbiif fayyadamuun dirqama ta'e qoricha kanarraan alatti qoricha biraa fayyadamu. Iddoo qoricha kanaa kan bu'u qoricha biraa fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu yeroo qoricha fayyadamu of eeggannoo gochuu qabna. Even yeroo tokko cirracha hadhooftullee dhibee garaachaa faana mallattoo wal fakkaataa argisiisuu danda'a. Inni kun immoo altiraasaawundii barbaaduu danda'a jechuudha. Yeroo tokko immoo shamarroota irratti illee yeroo ulfi garaatti hafu, yeroo daa'imni garaatti hafu mallattoowwan kan argisiisuu danda'a. Kanaaf ulfa ta'uu dhabuu isaanii erga adda baasanii qoricha kana yoo fayyadaman baay'ee gaariidha jechuudha. Maal gochuutu nurra jira? Yoo dhibee garaachaa qabaanne wantoota nutti kaasuu danda'an adda baasu amma isin eeraa ture jechuudha. Keessumattuu yeroo tokko immoo wanta nuyi irratti hin naqqaane yookaan hin barre istreesii yookaan dhiphinni hamaan illee dhibee garaachaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Asiidii garaachaa waan baay'isuuf jechuudha. Kanaaf dhiphina hamaa yoo qabaanne illee dhiphina hamaa sana hir'isuu qabna, rilaaksii gochuu qabna. Wantoota dhiphinaaf nu saaxilan hirriba dhabuu haa ta'u isaaniin hamma dandeenyu sirreessuu qabna. Sochii qaamaallee gochuu qabna. Wantoota dhiphinaaf nu saaxilan hamma danda'ametti hir'isuu qabna jechuudha. Inni gara biraan alkoolii yoo fayyadamna ta'e alkoolii dhaabuu qabna. Yoo sigaaraa xuuxna ta'e yookaan tamboo aarsina ta'e isallee dhaabuu qabna. Akkasumas immoo kaayifeenii kan qaban kan akka shaayii bunaa yeroo hedduu baay'isne yoo ta'e isaaniin hir'isuu qabna. Inni gara biraan immoo nyaatota kan akka qaaraa of keessaa kan qaban gubaa baay'ee kan barbareen itti baay'ate, kan zayitiin itti baay'ate, nyaatota turan daajestii ta'uuf kan nu rakkisan illee yoo jiraatan garaacha keenyaaf isaanillee hir'isuu qabna jechuudha. Akkasumas
nyaata yeroo tokkotti baay'ee fudhachuurraa xixiqqeessinee dafnee damnee fudhachuun gaariidha jechuudha. Inni kun daajeeshiniif illee baay'ee salphata akkasumas immoo asiidiin garaacha baay'ee akka maddine taasisuutiin garaachi keenya dafee akka fayyu nu gargaara jechuudha. Kanaaf xixiqqeessinee dafnee fudhachuutu nurra jira jechuudha. Inni gara biraanii dhibee garaachaa namni qabu tokko madaa'uu garaachaa qaba jechuu miti. Madaa'uu garaachaa yoo qabaate PUD yookaan peptic ulcer disease jennee waamna jechuudha. Inni kun yoo madaa qabaatedha. Madaan immoo yeroo baay'ee indooskoopiitiin kan nuti ilaallu jechuudha. Yeroo tokko madaa tuun qabaatiin dallansuu qofa yoo ta'e dyspepsia jennee waamna afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Peptic ulcer disease immoo yookaan immoo madaa'uun yoo jiraate immoo gastric irra ta'uu danda'a, coggaarraa irra yookaan immoo garaacha irra ta'uu danda'a yookiin immoo first part of small intestine yookaan duodenum mar'ummaan qal'aa jalqabarras ta'uu danda'a jechuudha madaa'uun sun. Inni kun clinical manifestation yookaan immoo akkaataa mallattoon isaa garaagara ta'uu danda'a. Yoo coggaarraa irra yookaan immoo garaacha irra ta'ee fi akkasumas immoo yoo mar'ummaan qal'aa jalqabarra yookaan duodenum irra ta'e mallattoo garaagaraa argisiisuu danda'a. Yoo garaacha irra ta'e madaa'uun suni yeroo nyaata nyaannu nutti cima. Baay'ee nutti cima. Kanaaf nyaata nyaachuullee hamma jibbanitti ni gahaa jechuudha. Inni mar'ummaan qal'aa jalqabarra yookaan mar'ummaan qal'aa gara jalqabaa first part of small intestine duodenum irratti yoo madaan jiraate immoo yeroo nyaatarraa fagaatan kan isaan itti ka'u jechuudha. Halkan faa ka'anii yeroo isaan iyyan jira, yeroo isaan dhukkubuun jira jechuudha. Halkan naannoo sa'aatii 10 sa'aatii 11. Inni gara biraan immoo nyaata nyaatanii sa'aatii 1 walakkaa haga sa'aatii 3tti dhukkubbiin sun isaanitti ka'aa jechuudha. Yeroo nyaanni garaacha keessa daajess ta'ee dhumu dhukkubbiin sun isaan jalqabaa jechuudha. Yoo madaa'uun jiraate. Madaa'uun hin jiru taanaan yeroo baay'ee namoota hedduu irratti madaa'uun argisiisu. Dallansuu garaachaa argisiisa. Dyspepsia jennee kan waamnu jechuudha. Inni kun immoo asiidii baay'ate sirreessuutiin yookaan dhukkubbii garaachaa yoo H pylori yookaan baakteeriyaan garaachaa jiraate isa tiriit gochuutiin yeroo inni improve godhu yookaan fooyya'u ni argina jechuudha. Walumaa galatti akkaataa jireenya keenyaa sirreessu, akkaataa nyaata keenyaa yoo dhiphina qabaanne dhiphina keenya sirreessu, yoo baakteeriyaa garaachaa qabaanne baakteeriyaa garaachaa sana tiriit gochuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Walumaa galatti yoo mana keessatti nyaata keessan sirreessitanii akkasumas immoo qoricha fudhattan sirreessitanii yoo baay'ee isin rakkisee hakiima keessan mariisuu yookaan doktara keessan mariisuu qabdu. Inni gara biraan immoo yeroo tokko mallattoo hamaa yeroo argisiisuu ni jira jechuudha. Dhiiga ol nu deebisuu akkasumas immoo ulfaatinni keenya baay'ee fudhachuu, hir'ina dhiigaa jiraachuu. Warri kun jiraatanii akkasumas immoo yeroo liqimsuu dadhabuu. Inni gara biraan umurii waggaa 45 booda fa'aa yeroo dhibeen garaachaa nutti cimee akkasumas immoo ulfaatina hir'isuu, dhiigni keenya hir'achuu yookaan immoo aneemiyaa hanqina dhiigaa qabaachuu yoo jiraate waan liqimsuunis nu rakkisa yoo ta'e maal gochuu qabna? Indooskooppii ilaalamuu qabna. Indooskooppiin immoo tubboo yookaan immoo karaa afaanii galee garaacha keenya madaa'uu dhabuusaa kan nutti argisiisu waan ta'eef isarree ilaalamuu qabna jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Dr. Bashaanaati.